Akkam jirtu maatiiwwan koo walootuuf akkasumas kanneen gama tiiktookii mu'ee qoree fi gama fuula feesbuuka Khalid Muhammad seenaa ajaa'ibaa kana hanga xumuraatti obsaan akkana dhaggeeffattan isiniin jecha gamanumaan namoonni haarayaan dhuftan yuutuubii kiyya sabskiraayib gochuun maatii kiyyatti dabalamaan isiniin jechuu barbaada. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Muhe fayyaa keetii jirtaa abbaa manaa koottan balleessee dhiifama gaafachuu barbaada. Walaloo kee miidhagaa sanaan walaloo dhiifamaa tokko naaf barreessi maaloo jettee naaf barreessiti. Anis barruu ishee kana ilaaleen namoonni baay'een yeroo garaagaraatti walaloo naaf barreessi jedhanii waan na rakkisaniif barruu ishee kana ilaaleen jalaa callisa. Ammas deebitee ergaa sagalee kan daqiiqaa 4 caalu naaf keessi. Anis sagalee ishee kana gaafan dhaggeeffadhee xumuru wanti mucaan kun dubbattu hundi bitaa natti gale, amanuufis nan rakkadhe. Akkas jechuun eegalti. Ani maqaan koo Sumayyaa Seefuun jedhama. Abbaan manaa koo hiriyaa ijoollummaa kaafnee waliin guddanneedha. Aniif abbaan manaa koo kun fedhii maatiin ala wal jaallannee wal fuune. Maatiin kiyyaa fi maatiin abbaa manaa kiyyaa wal loltee jara lamaan gidduu bara dheeraaf tureef jecha nagaayyuu waliin gaafatan turani. Aniif jaarsi koo kun garuu osoma maatiin keenya akkasitti wal jibbanuu nuti dhossinee wal jaallachaa waliin baranna turre. Maatii kiyya baay'ee sooressa ta'uu baatanus qabeenya ni qabu waan ta'eef osoo homtuu natti hin hirratin akkan gammachuun barumsa koo baradhee bakka guddaa isaaniif ga'u barbaadu. Gonkumaa akkan barnoota koo addaan kutus ta'e akkan dhimma biraatiif qalbii kiyya hiru hin barbaadanu. Osoma haala kanaan jirru maatiin kiyya akka ani gurbaa kana waliin hariiroo hiriyummaa bira darbee jaalala keessa waliin jiru ni dhagahu. Yeroo kanatti abbaan koo baay'ee aaree halkan tokko guutuu uleen natumaa bule. Anis barii lafaa ka'een kara mana barnootaatti yoon qajeelu jaalalleen koo kun karaarra dhaabbatee akkuma duriitti fuula ifaan seeqee na dubbisuuf yeroo inni jedhu ani fuula aariin guutameen ammaan booda hariiroo anaaf gidduu jiru dhaabbachuu qaba. Aniifati nama wal jaallatee waliin jiraachuu danda'u miti na dhiisi jedheen itti dheekkame. Innis didee maaloo sumee koo maalan sitti balleesse maaf waan taate natti himtu jedhee na kadhate. Anis waan na mudate hundumaa itti hime. Innis erga baay'ee gaddee booda abshir kana booda yoo jarri waasiin jedhe wal fuunee jireenya dhuunfaa keenyaa jiraanna kanaaf jettee homaan dhiphatin naan jedhe. Anis yeroo inni akkas naan jedhu fuula gammachuutiinan dhugaa jettaa jedheen gaafadhe. Innis maarree sumee koo si malee maalan qabaa jedhee naaf deebise. Anis gammadeen akkuma manatti galeen haadha kiyya waameen gurbaa sanatti heerumuu akkan barbaadu itti hime. Haati kiyyas baay'ee aartee dabarsitee abbaa kootti himte. Abbaan koos ammas akkuma kalee har'allee dabalee na rukutaa bule. Anis kana booda maatii kiyyarraa abdii kutadheen jaalallee kiyya kana waliin jiraachuuf murteesse. San booda aniif jaalalleen koo kun fedha maatii lamaaniitiin ala wal fuunee osoo qabeenya tokko hin qabaatin waliin jiraachuu eegalle. Maatiin gamalachuu nun fedhanu. Osoma akkasitti jirru aniif abbaan manaa kiyyaa kun yaada murtoo tokko irra geenye. Innis bakka jiraannu kanaa kaanee gara Finfinnee deemnee mana kireeffannee waa dalagannee akka jiraannuuf murteessinee gara Finfinnee qajeelle. Finfinnee geenyee jiraachuu akkuma eegalleen jireenyi nutti ulfaataa dhufe. Kiraan manaa baatiirra baatiitti nutti dabalaa dhufe. Yeroo kanatti yaanni tokko mataa keessa na dhufe. Innis deemee biyya namaatti dalagadhee ofis jaarsa
kiyya kanas na waliin dararaa argaa jiru kana jijjiiruun qaba jedheen murteeffadhee isas mari'achiise. Innis yeroo hedduu erga na dideen booda erga jettee tole garuu ani deemuu keetti gammachuu hin qabu naan jedhe. Anis deebiseen rakkoo hin qabu, atis waadaa kiyya eegi, anis waadaa kee eegeen waggoota muraasa dalagadhee sitti deebi'a jedheen kakadheefi. Akkuman Dubaa'ii seeneen namoonni ani bira hojjachuuf dhufe kun dhiironni isaanii baay'ee nama gara laafoof gaarii turanii, dhalaan isaanii garuu baay'ee hammaatu. Ani obseetuma osoon dalagaa jiru gaaf tokko jaartiin jaarsa ani bira dalaguu kun jaarsa isheetiin akkas jettiin dhaga'e. Hojjattuu kana waraqaa ishee waliin Itoophiyaatti hin deebistu taanaan aniifati adda ba'uun keenya jettee jaarsa isii akeekkachiisti. Anis dhaggeeffadheen baay'ee aaree osoon miira aarii keessa jiru jaarsi koo kun Finfinnee irraa naaf bilbile. Anis obseen nagaa fakkaadheen bareedan jira jedheen akkuma nama gammachuu qabuutti ittiin dubbadhee irraa cufadha. Sana booda haati warraa namicha ani bira dalaguu kun gaaf tokko na waamtee ani sin barbaadu dirqamaan mana kiyya keessa jiraattaa jettee qabdee harkiftee ganna darbatti. Anis baay'ee biyya kana keessaa nama tokkollee hin beekun ture yeroo sanatti jechuu kooti. San booda Suudaanii konkolaachisaa jarri qaban bira deemeen waan na mudate kana hunda itti hima. Innis erga waan hundumaa itti himee booda obsi lammiilee Itoophiyaa bira si geessaa jedhee na fuudhee bakka ijoolleen Oromoo jiran na geesse. Anis namuma afaan koo dubbatu gaafan argu baay'ee gammadeen kolfee ittiin taphachuu eegale. Osoman akkasitti jiruun dalagaa argadhee seenee dalagadhee mana ijoolleen Oromoo kun jiranitti ijaazaa yeroo tokko tokko ba'uu eegale. Osoon haaluma kanaan jiraachaa jiru hiriyaan jaarsa kiyyaa kan Itoophiyaa jiru kun abbaan manaa keetii shamarree biraa waliin hariiroo jaalalaa eegalee jira jedhee natti hima. Anis baay'ee aareen lafti naan sochoote. Yeroo sanitti bilbileefiin lammata nattis hin bilbilin aniifati dhagaa gargar cabe isheedhuma waliin jaalala eegalte waliin jiraadhu jedheen irraa cufadha. Yeroo inni maal taate sumeekoo maalan sitti balleesse jedhee achii as naaf deebisus irrattan cufa. San booda deemeen waan hundumaa irraa bulookii isa godhe. Osoon akkasitti jiru ijoolleen mana ijaazaa bira galu keessaa tokko akka obboleessa keetiitti na ilaali yeroo waa rakkattes natti himadhu jedhee lakkoobsa koo fudhate. Anis tole jedheen lakkoobsa koo kenneefi. Osoo guyyaa guyyaarraa bilbilee maal rakkatte maal sii fidu jedhee na gaafatu gaaf tokko akka baay'ee na jaallatee natti himachuu sodaatee fi akkan jaartii namaa ta'e iccitii koo hundumasaa tokko tokkoon natti hima. Anis ergan baay'ee rifadhee booda ati iccitii koo kana hunda atoo duraan nan beektuu eessaa fuutee eenyutu sitti himee jedheen gaafadhe. Innis san guyyaa biraan sitti hima garuu gaafii jaalala kootii ni simattamoo hin simattuu jedhee na gaafate. Anis gaafii jaalala keetii simachuuf yeroo naaf kenni ani nama jaarsa qabuudha jedheen dide. Kana booda ammas deebi'ee hiriyaa jaarsa kiyyaa kanatti bilbileen akkam jira nagaa isaatii jaarsi kiyya jedheen gaafadha. Hiriyaan isaa kunis deebisee eeyyeen nagaa isaati jaalallee isaa ishee haarawa waliin akka bareedaa jiran jedhee suuraa jaarsi kiyyaa dubartii biraa xilaa irra qabee rooba keessa ulaa manaarra dhaabbatanu naaf erge. Anis baay'ee gaddeen jaarsa kiyyarraa abdii mureen gurbaa gaafii jaalalaa naaf dhiyeessaa jiru kanaan manatti boqonnaaf hojiirraa gallee wal argine. Erga xiqqoo waliin haasofnee booda akka waliin bulluuf na kadhate.
Anilleen dogongoreen guyyaa tokkoon sana aarii abbaa manaa kootiitiif jecha dogongora guddaa kana erga raawwadhee booda eenyu akkan jaarsa qabu sitti hime jedheen gurbaa amma sin jaalla jedhu kana gaafadhe. Innis hiriyaan abbaa manaa kootii kan biyya jiruu kun isaafis hiriyaa akka ta'e walii galanii akka ani isa dhiisee isa kana jaalladhuuf akka kana hunda dalagan natti hima. Intaloon abbaa manaa kiyya waliin suuraan ishee natti ergames intaloo obboleessa abbaasaa kan inni gara Suud Arabiyaa hanga isheen imaltutti of bira qubsiiseedha malee jaalallee isaa akkan taanee fi gocha kana hundumaa ana kan isa amma na bira jiru kana na gochuuf beekaa hiriyaan jaarsa kiyyaa kunii fi kan amma sin jaalladha jedhu kun shira isaan dalagan ta'uun natti hime. Anis nan rifadhe lafatu naan laafe. Abbaa manaa koo qaalii hiriyaa ganamaa jechoota namaatiinan sigane. Ani ammoo qulqullummaa isaa booda badii koo hundumaa kana erga dhaga'ee garaan narraa murate. Maaloo ani isa malee fira hin qabu akka inni dhiifama naa godhuufan walaloo tokko naaf affeerii jedhee yaada ishee xumurte Sumayyaan. Anis sana booda akkas jechuunan walaleesseefi. Qaawwa keenya dhiphisuuf akka uraa lilmootti imimmaan walitti buufnee akka haadhaaf ilmootti oduu gamaaf gamanaa hunduma isaatti dhiifnee waadaa jaalala dhugaan seennee walirra ciifnee osoodhuma jaalalli onnee keessaa nu ciruu dirqiin adda nu baasee nutti hadheesse jiru. Jaalala waliif qabnu yoo obsine muraasaa ulaa rakkina keenyaa ni dhiphifna uraasaa waliif galteen mariidhaan feenee rakkina moo'uu dirqiin wal geggeessine osoo garaan nu boo'uu akkuma addaan fagaanneen guyyaan torban jijjiiree jaalala sirrii durii nurkaa dabsee micciire bitaaf mirgaan baay'atee odoon nu seenee gurraa jaalala cunqoo durii kunoo booresse nurraa akkatti wal geggeessine osoo boonyee arginuu abjuun atti fakkaata lamuu waliin arginuu abjuun waliin abjoonne osoon qabaatiin hiikoo kan waadaa galte diigdu maaluma taate siikoo gaafa rakkoo sanayyuu dhugaa wal kunuunsinee imimmaan jaalala dhugaa wajjiniin xuruursinee duroo wal bira teenyee ilaallee waliin quufnu akkam goonee jaalala jibbaan kan bakka buufnu bultee gaabbitaaf malee murtee yeroo aariidha. Itti yaaddeetta taanaan omaa miti gaariidha jedheen walaleessee fi abbaa manaasis kanaan rifatee akka garaa dhiifamaa isheef qabaatu godheetan golabe. Egaa kabajamtoota maatiiwwan walootuuf qophii sona jaalalaa har'aa isiniif qopheessine kanuma. Hanga qophii biraatiin walitti deebinutti nagaatti isiniin jecha namoonni yaadota akkasumas gorsa garaagaraa nuuf qooduu barbaaddan gama fuula feesbuuka keenyaa Khalid Muhammad akkasumas gama tiiktookii Muhee Qoree akkasumas yuutuuba keenya walootuuf jedhuun nuuf qoodaa isiniin jechuu barbaanna. Walootuuf subscribe gootanii maatii kiyyatti dabalamuu hin dagatinaa isiniin jecha torban nagaa fi jaalalaa isiniif haa ta'u nagaatti kan isiniin jedhu an qopheessaan qophii kana qopheessee isinii dhiyeesse an Khalid Muhammadi. Abbaan seenaa kanaa ammoo Sumayyaa Seefuuti. Gama qophii biraatiin hanga walitti deebinutti guyyaa gaarii qabaadhaa isiniin jecha torban nagaa fi jaalalaa isiniif haa ta'u kan isiniin jennu ta'a. Maarree hundumti keessanuu yuutuubii kiyya subscribe gootanii malee akka bira hin dabarfanne isiniin jecha namoonni yaada garaagaraa qabdan akkuma durarratti isinitti himne gama fuula feesbuuka kiyyaatiin Khalid Muhammad jedhuun akkasumas gama tiiktooka kiyyaa Muhee Qoree jedhuun nu qunnamuu dandeessu. Yeroo nu barreessitan keessatti ammoo namoonni gama feesbuukaatiin nu barreessitan sagalee xiqqoo gabaabsitanii yoo nu keessan isinii deebisuu dandeenya. Gama
tiiktookiitiin warri nu qunnamuu barbaaddanis akkasuma yaada barreeffama gabaabaa xiqqoodhaan yoo nu dhiyeessitan isin simanna. Galatoomaa.